Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraattu fayyaa keessanii warri nagaafachaa turtanis galatooma ulfaadhaa kabajamaan isiniin jedha. Namoonni baay'een karaa koomentiitiin telefoonaan illee naa dawwaltanii nagaafachaa turtanii warroonni nagaafattanis galatooma ulfaadhaa kabajamaa naaf jiraadhaan isiniin jedha. Anillee isinirraa badeen jira waan isinirraa badeefis manatti galee mana kootti deebi'ee waanuma tokko mimmijeeffachuuf hin badee ulfaadha kabajamaan isiniin jedha. Amma mana kootti deebi'eera manatti deebi'een jira. Akkuma beektan ani dalagaan qabu waan ta'eef dalagaallee hin qabu ani qobuma koo mana keessa jira. Faayyoon illee dalagaa deemti, ajjiin illee dalagaa deema. Kanaafuu dabbarameetuma jennaa maaliif viidiyoo tokkollee isiniif hin marre jedhee yaadeetuma dhufee viidiyoo isinii maru jira jechuudha. Akkasumas daatti dhiyaadhe waan ta'eef kanaafuu mana keemillee deddeemee waan tokko sirreeffachuu oliifillee gadi deddeemaa jira. Kanumaaf viidiyoo isinii marre dhiifama narraa ta'aa isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa du'aa naa godhan isiniin jedha. Durallee du'aa naa gochaa turtanii ammas ittuma dabalaati du'aa naa godhaa. Amma du'aan keessan kan duraarra baay'ee na barbaachisa waan ta'eef amma daatti dhiyaadhee jira waan ta'eef yoo rabbi jedhee rabbi nagaan isaa hiiku jedhaati du'aa naa godhan isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa nan dagatinaa osoo nan dhufin du'aa naa godhan isiniin jedha. Durayyuu du'aa naa gochaa turtan waan ta'eef ammallee ittuma naaf ufaan isiniin jedha. Warri duras naa godhaa turtanis akkasumatti naaf ufaan isiniin jedha. Inshaallah yoo rabbiin jedhe isinirraan badu kanaan booda guyyaa 2-3 amma hin danda'etti viidiyoo waraabee isinii gadhiisan isiniin jedha. Amma daawutti yoo danda'e boodallee akkasuma otoo isinirraan badin viidiyoo waan hin raga'e isinii waraabaa jechuudha. Ijoollee warra as keessa jirtanis yeroo manatti galus na kabajittanii waan hunda naa gootanii manatti na galchuu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa kabajamaan isiniin jedha. Duraan dursa faayoo baay'ee galateeffadhaa. Faayoo baay'ee galatoomii baay'ee ulfaadhu kabajamii obboleetti kiyyaa baay'een si jaaladhan jedhaanii akkasumas warroonni biraa akkasumas gooddanyoota ishii waamtee gooddanyoota keenya waamtee akkasitti manatti na galchuu ishiitiif ani baay'een ishii galateeffadha. Faayoo hunda isaaniiyyuu baay'een isin galateeffadha. Ulfaadhaa kabajamaa galanni keessan hin dhumuun isiniin jedha. Hordoftoonni kiyyas warri na jajjabeessaa jirtanii aflaa naa gootanii na deeggartanii na gorsitanii amma yoonaatti na bukkee dhaabbattan ulfaadhaa galatoomaa kabajamaa naaf jiraadhaan isiniin jedha. Warroonni ajjii faana walitti nu deebisuudhaafis yaalii turtan warra ajjiitti deebi'ettanii na gorsaa turtanis galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha kabajamaa. Akkasumas Abdii Sa'iid namoonni biraas kan isin hin beekne kabajamtoota fi hordoftoota keenya namoota baay'eetu jiru akkasumas galatoomaan isiniin jedha. Warri immoo isin didee isinii deebi'uu didee dhiifama naa godhan isiniin jedha. Dhiifama isin gaafadha. Asumaan dhiifama naa godha. Kaamilaanis dhiifama naa godhin siin jedha. Kaamilaanis natti aartee turte dhiifama naa godhi. Abdiinis dhiifama naa godhi. Sa'iidis hundi keessanuu dhiifama naa godhan isiniin jedha. Warri isinii deebi'uu didee kanaafuu natti naarinaan isiniin jedha. Warri immoo ajjiitti hin deebi'inaan jettaa turtanii na gorsaa turtanis isinis dhiifama naa godhan isiniin jedha. Warri immoo na gorsaa turtan deebi'i jettanii na gorsaa turtanis dhiifama naa godha. Isin didee amma deebi'u kootiif isiniin jedha. Namni manuma isaatiin bareeda waan ta'eef kanaafuu mana kootti deebi'e. Kan hin bira tures galatoomi kabajamii ulfaadhu. Namni mana namaatti da'uurra manuma isaatti deebi'ee mana isaatti da'uu wayya mana namaarra manuma ofii wayya waan ta'eef kanaaf anis ittuma yaadee taa'etti yaadee mana kootti deebi'ee jechuudha. Namni manuma ofiitiin bareeda malee mana namaatiin hin bareedu. Kanaafuu yoon taa'etti yaadu manuma koo wayya jedhee manuma ofii mana namaatti cooma nyaachuurra mana keetii immoo bishaaniif akaawwii dhuddee yoo bulte akkas turra bareeda'ee manuma kootti deebi'ee jechuudha. Namoonni maatii naan ta'anillee maatii naaf ta'an isiniin jedha. Amma saabskraabiin koo 29 ta'ee jira. Kanaafuu amma 50 naa gootan abdii fi kabajaan isinirraa qaba jechuudha. Inshaallah baatii tokko keessatti
akka hajji birana dabarsitan abdii guddaan isinirraa qaba. Hawwii guddaan isin eeggadha. Warroonni na jajjabeessitan warroonni maatii naan taane maatii naaf ta'an isiniin jedha. Warroonni na jaalattan share, subscribe, like naa gochuun hin dagatinaan isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Obboleettiin koo ani bira turellee galatoomee ulfaadhuu kabajamii. Akkasumas abbaan manaa ishiillee osoo sinuffinaan hin jedhin isaan lachuu namni tokko ta'u sinuffinaan hin jedhin amma kana na danda'u isaaniitiif galatoomanii ulfaatanii isinillee naa galateeffadhaani. Ani baay'een isaan kabaja baay'ee isaan jaaladha. Dhugaa rabbiin namni amma kana nama danda'u hin jiru. Ajjiin amma kana na dadhabee takka amma kana hin dandeenye isaan immoo guyyaa tokko otoo nan nuffiin otoo waan tokko narraan hir'isiin baatii amma kana bira taa'ee biratti boqonnaa fudhadhee bira hajjiin yeroo mangaraa qabu deemu hojii narraa hojii seeniite hojii malee takkaa boqonnaa fudhadhuu dadhabduu boqonnaa fudhadhuu naan hin jedhu. Garuu ishiin immoo waan hundaan ati sii godhaa taa'eetuma ofirraa boqonnaa fudhadhuu naan jechaa turte. Kanaafuu galatoomtuu ulfaattuu kabajamtuun ishiidhaan jedha. Garuu dhugaa haatiif abbaan amma ishiin na dandeessin nama hin danda'an. Haatiif abbaan ofiiyyuu torbee tokko yoo bira taa'an nama nuffuu waan ta'eef ishiin immoo osoo nan nuffiin osoo waan tokkoo kun hin nuffiin amma kana na dandeessee galatoomtu. Akkasumas abbaan manaa ishee galatoomu ulfaattuu kabajamu waan na kabajaniif isaanillee rabbiin akkanumatti isaanii kabajuu akkasumatti rabbi yoo anarraa dhaban illee rabbiin isaaniif kanfaluun isaaniin jedha. Isaaniif illee du'aa naa godhan isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya dhugaan amma isaanii hin dandeenye Faayyoonis baay'ee galatoomtu. Ishiinillee hajjii dhokattee dhufteellee baay'ee na gargaarti ture. Yeroo hajjiin illee hin dhaqin ishii bira hin dhaqin jedhee yeroo ishiin narraa dha'u ishiin immoo osoo na biraan hafeen Faayyoonis akkasumatti na gargaaraa turte. Ishiinis galatoomtu ulfaattuu kabajamtu. Akkasumas Faayyoo illee jajjabeessan isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Faayyoonis masaanoo otoo hin ta'in ishiin obboleettii kooti akka obboleettii kootitti na bira dhaabatte waan hunda na gargaaraa turte. Anillee yoon birriin qabaannillee ofii ishiitti hojjattee mana rabaa hojjattee dadhabdee akkasitti na gargaaraa turte. Ishiinis galatoomtu kabajamtu. Faayyoon akka masaanoo osoo hin ta'in akka obboleettii kootiiti. Akka obboleettii kootiitti akka nama garaa haadha tokko keessaa bahetti yeroo hajjiin narraa dha'u yeroo ishii bira hin dhaqin jedhee ishiitti ka'u ishiin immoo osoo hajjiin dhaga'in dhuftee birriidhaanis yoo ta'e yaadaanis yoo ta'e yoo nan immoo mana keessa noola waan ta'eef mana keessatti illee dhiphadhee akkasitti hin dhiphatiin jettee na gadi na babbaastee hadiigaa waan argite na geessite akkasitti na bashannansiistee na deebistii jechuudha. Garuu hajjii caalallee Faayyootu naa godhe. Hajjii caala immoo gooddanyoota hajjiitu naa godhaa yeroo sana galatoomanii ulfaatanii kabajamanii. Ani dhugaa baay'een isin kabajaa baay'een isin jaaladhaa baay'een isin abdadhaan isiniin jedha. Gooddanyoon hajjiis Faayyoonis dhugaan baay'een si jaaladha. Akka masaanotti otoo hin ta'in akka obboleettii kootitti Faayyoo kabajamee ulfaadhu galatoomin isin jedha. Waan amma dhumaatti na hordoftaniif galatooma ulfaadhaa kabajama. Warri maatii naan taane maatii naaf ta'an isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura.